godhan nu gananiidha akka jiru. Achi seeraa fi sirnaan garuu dhaaba keenya jara jirraa abbaa qabnaa jechaa jiru. Gadi bu'ee yeroo jedhamu waan hoogganoonni keenya yeroo kibba dhaqan itti haasa'anii fi waan isaan dhiyatti natti haasa'an anatu beekuuf keessa kootti. Maaliif arguu dadhabanii waan dhugaa jijjiirama jedhu sana ka Oromoof ka dhaaba adda bilisummaa Oromoof haqaan hojiirra oolu sana ijaan arguu dhaban. Gaaffii nutti kaasan. Kana rakkinni kun waraanni sun har'a ka uummata Oromoo fi mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo fi hundi rakkina isaatii malee rakkina adda bilisummaa Oromootti fayyaa ta'aa ulfaataa jira. Karaa keenya garuu kana keessatti nagaan bu'uu keessatti kabajaadhaan waraanni kun galuu fi qoodi isaas kabajaadhaan kennuu keessatti yoo mirkanaa'e qooda keenya kennuuf nagaan kun akka bu'u fedhii keenyaa fi qophii ta'uu keenya qofa isinii mirkaneessina. Fayyaa. warra hayyotarra yaada waliin galchu yaada fuuldurammoo furmaata ta'u yaada furmaata akka nuu kennitaniif maaliif yaadni furmaataa kun maal ta'uu qaba akkamitti deemna kan jedhu san kennuun irra malee waa'ee dhuunfaa waa'ee akkana ta'e achi ta'e nu amma fudhannoo kanarree fiddan dhaabaa jennan jaarsi araaraa kanan ta'u waan dhugaa jiru gamaa gamanaa ugaanuu ibsanii isa yaada keessa galchitanii akka hayyoonni keenya nama guguddoo as keessa jira maaltu fuuldura waliin galchaa waraanni ala jiru kunis immoo ijoollee teenya nafa keenya dhala keenya akkamitti nu dhufanii han jedhu san yaada kennuudha maaliif adda baanii kophaa jiraachuu danda'anii isaanis immoo ijoollee teenya dhala keenya kanagaa yaada keessa galchitanii hayyoonni keenya akka yaada nuu kennitanii jedhanii kara manaatti deebisnan akka duraatiin isaanii fi Jawaar nan deemee natti fakkaata sagantaa qabanii noonu turan isaaniif kennina jaalladha. Maqaan abbaa nagaa jaalladhan jedhanii adda bilisummaa Oromoo tokko bakka bu'eeti. Ani yaada isin kaaftan osoo hin ta'in tokkoffaa isin galatoonfatuun barbaada abbootii gadaa haadha siiqee. Inni lammadaa waan tokko ka barruu keessan irra jiru mana kanaaf ifa godhuun barbaada. Inni sadaffaa dhiifaman dubbiin kun nun ilaalu Oromootu nu ilaala malee rakkoon jiru rakkoo Oromoo ta'uu walitti qabaannes abbaa gadaa walitti qabaannes nuti himatas miti himatamas miti kanaaf akkan hoofalchitan hin barbaada. Isa jalqabaa addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu akkuma Daawud Ibsas kaasetti jaarmaa yeroo dheeraa qabsoo Oromoo godhee yoos ta'es amma bakka jira. Maqaan ittiin yaamamu adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa naannootti wal lolee yoo jedhe nus keessa waan jirruuf nus qooda san keessa kan jirre ibsuun barbaada.
nuti mootummaa kana waliin lolan qabna ammatti. Inni kun ammoo dubbiin yoo garaa baasan ni duuti yoo immoo dubbiin garaa baasan ni fayyiti lubbuun garaa baasan ni duuti jetti Oromoo mammaa isa Oromooti. Akkaataa nama itti deemamu kanarratti nuti yaaduu qabna akka jaarmatti. Dubbiin yoo abbaa argatte yoo bakka argatte yoo taate malee lubbuu namatu badaa jira. Wareegatu bahaa jira. Wareegni kun akkanatti ilaaluun yeroo dheeressaa isa jedhu tuquun barbaada. Maaliif himataallee yookaan himatamallee hin taane yoo jenne abbootiin gadaanii beektanii nuufi dhaaba Daawud Ibsaatiin hoogganamu jidduutti marii jalqabaatu jira. Marii sun lafa kaa'amee irraan nu yaamamee amma immoo sariirratti yaada kennatu waan hin barbaanneef akkan hoofachiisan barbaanna. Inni guddaan adde bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti eegamu lola walitti banee waggaa 19 jirra. Amma loluma santu deemee Oromoo bal'oo keessattis bal'ataa waan jiruufi kun hedduu nu gaddisiisa. Hedduu nu gaddisiisa yeroo ammaa keessatti Oromoon sadarkaa akkanaa ta'uunis jaarmenyi keenya kanatti bilisummaa Oromoo jaallan amma maqaa kaafnu kanas waliin qabsaa'aa turre bakka takka turre. Hiree arganne kanatti dhimma bahuu dadhabne kana gochuun nu gara keenya itti gaddina gammachuu sirraa hin qabnu fedha sirraa hin qabnu jechuudha. Yoo mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan ammoo mootummaan federaalaa ka isaan himataa jiran rakkoo kana ka uumes taate isin tulaala malee nu laaluu waan hin dandeenyeef rakkoon kun ammoo uummata keenya irratti ilmaan Oromoo dhumaa jiraachuu waan hedduu nu gaddisiisu keessaa isa tokko waan ta'eef akkatti milkoofsan hawwii qabna. Haa ta'u amma jechoota gara mootummaati amma dhiyaatellee warra achi jiru waliin dubbannaa warra as jiru miti inni jedhu hin deeggaramaa miti. Jaarmenyi tokko yoo seeraan ka deemamu taate abbuma isa harkaa qabu waliin dubbatanii yoo balleesses yoo tolches yoo deeman furmaan hundi argama malee kunis nu biratti deeggaramaa miti. Lola amma godhamullee ammootinu hin deeggarrus sirrii miti jennee itti amanna. Gara keenyaan ammootinu jaallan kalee waliin qabsoo godhaa turre kana waan kanarraa osoo dhaabatanii seenaafis uummata keenyaafis lola dhaabanii falmaan isaanii karuma nagaa akka duraan jedhaniin osoo ta'e hedduu barbaachisaadha akka jedhuun yaada gumaafachuun barbaada. Gara keenyaan ammoo walgahii kanarratti waan biraa kennatu waan hin dandeenyeef akka nu hoofolchitan isin gaafadhaa fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Folcha argeen hoggama maayitu sagaleen akka hafe didde mattee dhani abbaan gadaa kun baay'ee carraa kan dhugaa isin jedhan nama dhaga'uu dhama malee dubbiin asuu ga'uu hin qabdu namillee wal ajjeesuu hin qabu ture talataa dhumaa haa godhu jibbaata dhumaa haa godhu garuu waa laman argee arras waan amma duras nu hunduu itti jiru warri mootummaatis warri abaa'ootis nu sobaa jiru isin sobaa jiru warri abbaatii gadaatti illee sossobaa jiru sossobbi illee hin ta'u sobni illee hin ta'u dhugaa isin hin jaa dubbii kana sirriitti keessa beeka akkuma yeroo adda addaatti jedhetti waan Dr. Alamuun kaases dhugaan ragaa bahu hin jira waan obbo Daawud Jaanis dhugaan ragaa bahu hin jira sobni fafakkeessan ani quba itti qabuu danda'u illee ni jira amma san keessa deemuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Wanni an Oromootti himuu barbaadu haalli ammaa kun waan hedduu nama qaanessu waan addunyaa nutti kofalchiisaa jiru waan qabsoo uummata kanaa gaxxee keesse waan ce'umsa kana gufachiisaa jirudha jechuudha. Warri abbootii gadaa sossobuu yoo dhiiftan warri dhaabbota lamaanillee sobuu yoo dhiiftani furmaanni an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama dubbii tana sirriitti beekutti akka abaa'oo keessa dhalatee oppidoo jalatti guddateetti isinitti himu jira. Kunis abbootii gadaa waan gootan isinitti himuwan isin gorsuu akka ilma keessanitti obbo Daawudiin ajaja dabarsii waraanni haa galu jedha asumatti waadaa seensisa. Homa akkuma narreefu jedhetti wanni inni tarreesse komiin inni tarreesse hedduun dhugaa qaba. Komiin tarreesse sun garuu waraana kana galchuu waan isa dhoorguu miti jechuudha. Ana ajajoota waraana bakka adda addaa jiran kallattiin qunnamee dubbisee jira. Akkuma miidiyaatti jedhanitti
dhuunfaanis kan jedhan dhaabni kun ajaja yoo ka dabarsu taate nu guyyaa barumtaa mooratti galuudhaaf qophiidhaa jedhanii jiran jechuudha. Hogganoota jaarmaa kana keessa jiranis hedduu isaanii dubbisee jira. Kana kan muruu danda'u amma homaa wanni irratti hullu hin jiru namoonni cinaa jiru hangafa kiyya nama abbaa kiyyaa obbo Daawud Ibsaati gara isaaniitiin. Kana irraan qabina sababalleen tuulina yoo dhugaadhaaf Oromoof qabsoofnaa biyya kana ceesifnaa jaallannu biraa kufansan gatii itti goona kan jedhan taate obbo Daawud Ibsaa har'uma labsa dabarsuudhaan waraanni akka galu gochuu gara isaaniitiin. Gama warra ODP'tiinis qulqulluu of fakkeessanii dhiyaachuun soba. Gaafa duraa gaafa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba. Qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii ka deeman isaanii. Lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan. Waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen. Sanii asis yeroo manguddoon gara Wallaggaa deeman osoo manguddoon nama dubbisuu deeman bira hin gahin manguddoon deebi'a isin fixu jedhanii sodaachisaa turan. Erga manguddoon achi gaaniin kijiba miidiyaadhaan dabarsanii manguddoon tumamtee saamamtee jechaa turan. Isinitti immoo Oromoo mootummaa kana keessa araarri Oromoo keessa akka hin buune ka barbaadu sirna haaromsaa amma deemu kana keessa kan jiru wayyaaneef dalagaaf sheeyxana biraatiifuu kan hin beeyne jira jechuu. Kanaaf Dr. Alamuu tokkoffaa Dr. Alamuun dhimma kanarratti waan dubbatuuf illee naan galu'an waliigalteen kan jiru adda bilisummaa uummata obbo Daawud Faatii fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti amala itti ta'eet sharrii wayyaaneen lafa keetti keessa ba'uu dideeti malee dhimma mootummaa bakka bu'ee dhaabni seenuu hin qabu. Akki goonu Oromoo dubbiin dheeressinu hin tuttuullu dhugaa walitti himnee addan galla. Ji'a 8 yeroo kanatti silaan warra filannoof qophoofna. Yeroo kanatti har'a qabeenya afaan wayyaaneetii hambifne xiqqoo sanarratti akkamitti misoomsinatti hojjenna. Amma wanni ta'u obbo Daawudilleen ajaja haa dabarsu. Warri mootummalleen kijibduuf keessaa baasanii warra waliin nu dha'uuf keessaa baasanii waraana bilisummaa Oromoo kan Oromoof gadi bahe. Namni na bira jiru kun ajajaa waraana turan jechuudha. Hedduu warri as keessa jiru obbo Dhugaasaa dabalatee waraana turan jechuudha. Ijoollee har'a jiran kana qofa miti. Warra jiran kana kabajaa isaanii malu itti godhanii mooraatti galchanii leenjiin barbaachisaa kennamee fi waraanni kun humna nageenya Oromiyaatti akka makamu akkuma gaafa duraa walii galan ammas waadaa san haaromsuu qaban. Kanuma ka ta'uu qabu jaran. Kana alatti abbootii gadaa manguddoo Oromoo ijareessa irraan hambisa. Ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne. Abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii. Oppidiyoon mataa keessa natumaa turte nan beeka hunda isaanii. Sirriittan isaan beeka. Wajjiin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjiin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun walamanaan turre. Iccitii tokko isinitti himu nu asii jaarsummaa jenne handaara keessa deemna. Asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Faan Harargetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan dhugaan kana ka jiru. Akkuma torban darbeetti illee dhaqee dubbisee tindu. Jarri kunilleen asii araara jechaa asii nu sossobaa waraana isaanis cinaa Somaaliyaa irraa kaasanii cinaa Eertiraa irraa kaasanii Wallagga galchaa turanii jechuudha. Har'a ummanni Wallaggaa ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri obbo Daawud Ibsaa guyyaa warri Alamuu Simee ummata shoorar keessaa jiran. Kanaaf dubbii irra hin qaqqabnu obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaayama yoo jette wajji dhaayamna dhaynee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biira taate sababni ta'uu hin danda'u. Dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'oo qofarraa miti ummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha. Roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan sa yoo ta'u taate hubadha biyya kanatti hin ceene yoo jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u. Isin wajjin qabsoofna.
garuu wanni waliin sobne immoo jira. Hamma waraanni sun daggala jirutti hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaarullee hin dandeenyu isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha. Kabira namuu ka beekuu qabu. Mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines. Amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiy Ahmaditti Lammaa Magarsaatitti. Kana ka beekamuu qabu. Mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha. Mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriirratti baane likki itti galchina malee qawween ittiin deemnu jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa dubbii haa gabaabsinu. Dubbiin gabaabsu wayya. Waan gootanii yaadallee nurraa fuutanii qalbillee nu hirina wallee nu lolchiisina gahe waan gootan jara nu gaafadha. Daawud Ibsaatiin gadi bahee har'a isin duratti har'arraa kaasee lolli haa dhaabatu har'arraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo ajajni itti kennamee jira mooratti haa galuu haa jedhu. Jarri kana yoo ka godhu taate yoo jara amanuu baate anaa fi Bayyanaa Sanbatoo manguddoo biraa dabalannee waraana kana bira dhaabannee mooratti galchinee waan barbaachisu hin goona. Kana achitti yeroon walgayii teenye yeroollee of biraa qusosne ummata keenya shawwadaa jirra. Hundi keenya tibba darbe obbolummaa bira dhaynee waliin mari'annee paartileen kun walitti dhufan jennee paartii 14 asii finnee tokkummaa jennee ummata keenya harka dhoofsifnee torban osoo hin gahin qalbii cabsine. Torban osoo hin gahin wanni lafa keenya sun hagarraa paartileen sun walitti dhufanii hin jaaramne jechuudha. Kanaafi ofis sobne walis sossobaa hin deemnu obbo Daawud labsa dabarsi waraanni haa galu isinilleen hattuu fi warra shayxaana ta'e nama lolchiisu ka olola gandummaa fi naannummaa mootummaa Oromiyaa keessa galchee isin bira taa'ee ummata Oromootirratti gandummaa labsu murnummaa labsu ummata keenya addaan kokkootu of keessaa baasa kana godha kana yoo ka gootan taate karaan hin dhufa yookaan immoo callisne yookaan sobaa oollu taate of sossobaa biyya tanas kokkofalchiisatuma qiletti galchuuf deemna kanuma jechuu barbaada noof oolcha galtooma. duraan dursee abbootii gadaa Oromoo walii galaa obbo Bayyanaa Sanbatoo akkasumatti illee galtee manguddoota abbaa gadaa waliin erga qabsoon tun haara'umsit jalqabee abbaa gadaatiin wajjin qabsoo akkana fakkaattu gootan kana galata rabbiin isiniif haa galchu Oromollee tana beeytu rabbiin haa godhu. Eegaan kana jeen boodatti an haala obbiidiyoodhaa hin beeku. Eegaan biyya tanarraa bahe amata 42. Amata 42ttiin qabsoo ummanni Oromootii fi qabsaa'onni Oromoo godhanii kan dhaaba Odiibbaa kan amma gaafa duraa obbiidoo ja'amu kana keessaan baheen qeeyroodhaa fi qeeyrittiidhaan hidhatanii qabsaawanii lafaa ka'aniinin warra gartee baartii qofa odoon ta'in anuu akkanam tokkotti biyya tanatti galee rabbi galanne haa ga'u. Kana beeynee waan keessa kunne namuu ni beeyna. Amata 40 qabsoone qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana keessatti. Hanga isin qabsooytees ni beeyna. Hoogganoota qabsoo tana keessa dhumees ni beeyna. Warri qabsoo adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf tattaafutulleen kana yaadatuu qabdan. Kana hubadhaa. Namoota balleesse malee addi bilisummaa Oromoodhaa dhaaba qabsoo adda bilisummaa Oromoo akka dur Elemoo Qirtuudhii fi Taaddasaa Birruutiin bu'uureeffame sanitti yoon deeminin qabsoo teenyaa miti ta nama birootaati. Kana kagane
ka ummata Oromoo gane jechuudha. Kanaaf waan ammaan tana gurbaan ilma kiyya Joohar dubbate kana dubbiin dhumte manguddoo Oromoo akka gurbaa jaartii soddaatii fi jaarsa soddaadhaa jidduutti heera laalanii akka itti muro wallaalen tahinaa manguddoo gara lammeessan tahinaa abbootiin gadaa jaarsi murtiin arraachitti illee hin daba arraachitti illee hin hafu murtii murteeytu ta gurbaan kun ammaan tana jee tana murtii tana hujirra oolchuudhaaf manguddoo waa beektu dabarsitee araarri kun arrarraa qabamee waraanni arraan tana Oromoodhaa fi Oromoo jidduu jiru kun tokkolleenu akkanuun barbaachifne mirkanaawee akka obbo Bayyanaa Sanbatoo ganama dubbatetti waraanni Oromoodhaa ummata Oromooti Wallaggaa fi Harargeedhaa fi Gujiidhaa fi Baalee jidduutti illee ummata Oromooti waraanni ummata Oromoo ka Wallaggaa fi kibba Oromiyaa keessa jiru qofaa miti hundinuu qa'ee fi galee qawwee hidhatee magaalaa keessa deemeen wal doorsisuudhaaf harkasiisuu dhiisee ka Walloo jiruu fi ka Wallagga jiruu fi ka Oromiyaa keessa jiru hundi ummata Oromoo keessatti galee qabsoo Oromoo tan adawwiin kan Maqalee kan Washington DC bakka hundaanurra qophaa'u jirtu tana beeytanii bakka amma jirru tanarraa qabsoo arraan tana Oromoo miti Itoophiyaallee bilisoomsitee ummanni addunyaallee ajabjuu kana bakkaan ga'uudhaaf hidhattanii lafaa ka'uu qabdan murtii abbootii gadaadhaa kadide tokkolleen dhaaba Oromoo ta'uu hin danda'u. Wanni qabsoo kanallee amata meeqatti finneef sirna abbaa gadaa sirna dimokiraasii dhaabuudhaa fi Oromiyaa bilisoomsinee gaafa Afrikaa kanatti illee akka ummanni Oromoodhaa mul'atu ta'uudhaaf mul'isiifne ummanni Oromoodhaa walii galee Abiyyii fi Dr. Maraara Lammaa filatee nutilleen ka biyya alaa jiru isin jala awwoonne qabsoo isin gootan saniif takkaa ummanni ala jiru ka mootummaa ifi yaamin jiru mootummaa keenya jennee yaamnee akka addunyaan isin dhageessu goonee diisiidhaa fi biyya nafxanyummaan beekamte Los Angeles keessa dabarree misootatti tokkummaa keenya waan goone arkitanii jirtan. Kanaaf jecha nuti warri biyya alaa rakkina addaa qabaatu turre. Kasababii jaarmaya adda addaatiin du'aa fi jiruu nu dhoorkee jira. Kun akka lammata isin keessatti hin taane. Dhiira boolla takka keessatti boofni gulaman ciniinu. Boofni amata 150 nu ciniine. Arqallee kaduujda dhawan biyyee nyaadheetiin ka'aaf ta'a. Ka eegee qaban mataanin isin seenaaf ta'a. Kanaaf jecha isinittiin dheeressu obboleeyyan kiyya murtiin tanuma amma dabarsitan tanaa amma haadha geenyu anillee waan achittiin galuun qaba. Wanni biyya Ameerikaatii fi Awurooppaatti rimaya fuute Oromiyaa keessatti akka isinittiin dhalle ana Adam Kabiiraati. Nama tokko bakka bu'eetii miti. Jaarsa Oromoo bakka bu'eetiin hireetan harkadde isin keessatti rabbi galanni haa ga'u isinillee warra waliin jiraatu rabbi isin haa godhu horaa bulaa wayyabaa adawwiin takka isin jidduun seentu qabsootan efduu bakka deebisu qabsaa'u tokkolleenu adawwii tahee Oromoo tahee bakka hin ga'u warri qabsoo adda bilisummaa Oromoo irratti baartii tahee mootummaa hirkatee kana irratti olola oofuus irraa dhaabbatuu qabatunis ni jirti. Addi bilisummaa Oromoodhaatis Jaal Daawit Ibsaa qofaa miti isin hundi adda bilisummaa Oromoo dultanii. Kana ni beektan. Obbiidiyoolleen gaafa duraa waan addi bilisummaa Oromoo caakkaa keessa jirtuun kabaja harkatuu turte. Kana ni hubattan. Har'ammoo sanii miti. Mootummaan Oromooti. Mootummaa Oromoodhaatiin ummanni dhaabni Oromoodhaa warri wal dhabuun tokkolleen hin jiru antiyya tanaa galatoomaa wayyabaa ulfaadhaa.
Bakka kee callaan na bakka kee jedhine. Gaun khanda yaar. Harka no yaar. Lagi. Langsung natur. Terus. Tujuh. Harga bunga. Bagus.